Dhaggeeffattoota qophii raadiyoo sagantaa sagalee misraachoo yooyyaa bakka jirtanutti araarri nageenyi fi arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos almasih isa isiniif haa baay'atuuti. Guyyaadhaa seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Emmanuel Amos qabannee isiniif dhiyaanneerra. Emmanuel Amos gooftaa Yesuusitti osoo amanee hin fayyin duratti ergamaa seexanaa ta'e isaan jireenya dukkanaa sukkanneessaa keessa dabarse waan hojjetaa ture. Mala seexanni kiristaanota balleessuuf irratti hojjetu nuuf diidessaa nutti hima. Duubarra garuu akkamitti akka gara gooftaa Yesuus beekisaatti isatti amaniisaatti akka dhufe achiin duuba haala si'oolii fi achi jiru hunda argee achiin duuba immoo gara mootummaa Waaqaatti mootummaa samayii kan warra gooftaa Yesuusitti amananii isa hordofaa akka sagalee dubbii qonqoo isaa jiraataniif qophaa'es argee kana hundumaa booda du'aa ka'ee dhugaa arge kana dhugaa ba'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Barumsa guddaa jireenyaaf tajaajila keessaniif ta'u irraa argattan jennee abdii guutuu qabna. Seenaa kana kutaa adda addaatiin isiniif dhiyeessaa jiraachuun keenya ni yaadatama. Kutaan itti aanee jiru akkasitti isiniif dhiyaata. Obsaan haga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya jaalalaati. Dursinee Waaqa kadhanna. Waaqa bara baraa jireenya nuuf kennitee carraa kana nuuf kennitee ergaati karaa tajaajilaa keetii kanaan nuuf dabarsite akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinneef kabajisiif ta'uuti. Amma kunoo nus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari. Lubbuun yookaan namni ergaa kana dhage'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jijjiiramni fi guddinni eebbi addaa haa ta'uufi. Namni haarinni kan gooftaa Yesuus hin beeknes ergaa kana dhaga'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf Waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare. Karoorri fi hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Seexanni sababa hollaa fi kijibuu isaatiif waan gatameef jecha aarii guddoo waan qabuuf mootummaa Waaqaa jedhee waamuu hin danda'u. Bakka san qofaa jedha. Ittuma fufee warra bifa waaqeffannaa qaban garuu kan humna Waaqaa mormatan akka hin tuqne nu ajaje. Maaf jennaan isaan akka kiyya jiran jedhee nuuf deebise. Kanaafuu kan cimsinee loluu qabnu warra dhugaan gooftaa Yesuus jaalatanuuf hordofatan qofaa akka ta'ee fi yeroon bara dhumaa baay'ee gabaabbachaa akka jiru nutti himee cimsinee isaan loluun akka nurra jiru nutti hime. Hubadhaa mul'ata Yohannisii boqonnaa 12:12 irratti sagalee akkas jedhutu jira. Isin kan samayii keessa jirtan baga gammaddan. Maaliif jennaan himataan obboleeyyaanii diinni keessan diiyaabiloos gatameeraatii. Warra lafaaf qilee keessa jirtanuuf garuu aannee wayyoo diiyaabiloos yeroo gabaabaan akka isaaf hafe beekee mufii guddaan gara keessan baheeraa jedha. Seexanni yeroon gara ibidda bara baraa itti gatamuusaa akka dhiyaate beekee eentu badee eentu hafa jedhiisaan namoota baay'ee maloota adda addaatiin gara isaatti deebisaa jira. Kana qalbeeffachuuniif Waaqayyootti maxxanuun gooftaatti amantii dhugaatiin jiraachuun furmaata filannoo biraa hin qabnedha. Ammallee nu keessaa tokko akkas jedhee gaafate. Waaqi ilmaan namootaa fayyisuuf nama tokko samaayirraa ergeera jedhee jennaan. Seexannis rifatee aaree eenyunni jedhee gaafate. Miseensa keenya keessaa tokko Yesuus jedhee deebise. Yoo maqaan Yesuus jedhamu waamamu hamma hundumti keenyaa rifannutti seexantichi Lusifer bakka irra taa'e teessoo isaa sanirraa lafa dho'e in kufe bup jedhe. Yesuus hundumarratti gooftaadha. Achiin Lusiferis bakka kufe sanii akkuma ta'ee ka'een duuba namicha maqaa Yesuus waame sanaan lubbuun jiraachuuf yoo barbaadde lammata akkana jettee maqaa nama sanaa waamtee beekadhu jedhee cimsee akeekkachiise. Dhuguma maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiif humni hundumtuu in jilbiifata. Seexana Lusifer illee dabalate. Kanumaaf kitaabni qulqulluulle
jilbi hundumtuu isaaf hin jilbeeffata, gooftummaa isaas dhugaa baha kan jedhuuf. Kana booda abdii kutachuu keenya dhaggee Lusifer nu jajjabeessuu jalqabe. Turtii muraasaan duuba inni addunyaa kanarratti guutummaatti akka bituu fi gaafa sannuus warra aangoo olaanaa qaban godhee mootummaa isaa irratti akka shumu waadaan of seene. Itti aanees ilmi namaa waan babbareedaa biliclicii foon isaa gammachiisu baay'ee waan jaallatuuf wanneen kanneen oomishuudhaan harka isaatti galchuun kadhannaaf, dubbii sagalee Waaqaatiif akkasumas waldaa kiristaanaa deemee waaqessuuf akkasumas tajaajiluuf akka yeroo hin arganne gochuu itti cimsine. Keessattuu namoota karaa gooftaa irraa gorsuuf maloota sadiin ilmi namaa baay'ee barbaadu kanatti fayyadamna. Tokkoffaa qabeenyaatti yookaan birriitti fayyadamuun namoota sossobuu. Lammaffaa ulfina biyya lafaa akka barbaadaniif akka argatan gochuun namoota sossobuu. Sadaffaa sagaagalaan yookaan sharmuuxuun. Kana jechuun dubartootaan dhiirota kuffisuu, dhiirotaan immoo dubartoota kuffisuu karaa Waaqarraa gorsuu ture. Ajaja kanaan duuba walga'ichi xumurame. Turtiin kiyya Lusifer wajjin kan jalqabaas kana fakkaata ture. Kanaan boodas walgahii baay'ees goonee turre. Yoo achii baanus mootittiin dukkanaa yookaan xarafaa nigist gara mana isiitti na affeerte. Achittis daakuu foon namaa waan biraatiin walta maktee miilaaf harka kiyyatti jigsite. Wanneen kunniin lamaanuu hiika mataa isaanii qabu. Inni miilaa kun waan namni waa'ee kiyya yaadu akka beekuuf kan na gargaaru, akkasumas nama cimaa yeroo fedhetti gara dubartii, gara bineensota adda addaa akka simbirree, hantuuta, adurree fi kan kana fakkaatan akka of jirjiruuf kan na gargaaran yoo ta'u, inni harkaa immoo waan kamiyyuu akka balleessuuf kan humna na dandeessisu naaf kennu ture. Achiin booda gara laaboraatooriitti na geessitee teleskooppii akkasumas televezyiinii fi viidiyoo adda addaa naaf kennite. Meeshaaleen kunniin meeshaalee ciccimoo namoota gara waldaa kiristaanaatti deeman hundumaa adda baasee kan mul'isu ture. Eenyu akka dhugaan waaqessuu fi hin waaqessine adda baasuuf nu gargaara ture. Dhumarrattis kan na waliin hojjetan shamarran babbareedoo 16 naaf kennite. Isaan keessaas Niinaan tokko turte. Kan hundumaan booda humna addaa dabaladhee gara magaalaa Leegoositti deebi'e. Ergamaa seexanaa ta'iisa. Onnee kiyya keessatti wanti namaaf nahu jedhamu tokko iyyuu hin turre. Hojiirratti hirmaadhee yoosuma mana gamoo guddaa abbaa fooqii 2 isa 5 barbadeesse. Gamoon sunis namoota keessa jiran hundumaa qabatee waliin gad kufe. Kunis kan ta'e magaalaa Leegoos keessatti ture. Balaa kana hundumaa booda kontiraakterichi hundee jabaa ijaaree hin jiru. Balleessaan kun hunduu kan isaati jedhanee birrii guddaan adaban. Garuu hojii keenya ture. Har'a addunyaa kanarratti balaan adda addaa dhaqqabu kamiyyuu namtolchee miti. Garuu kun hundumtuu hojii keenya ture. Waraanni, ajjeechaan, balaan konkolaataa, kan xiyyaaraa, kan baaburaa, kan mootoraa, kan bishkileetaa, kan fardaa, kan gaangeef kan kana fakkaatan kan namoota dhaqqabuuf balaan kamiyyuu ajaja nuuf kennameen nutti raawwata. Garuu namoonni baay'een kana hin beekanu. Carraasaati Waaqatti itti murteesse dogongora ebeluuti fi kan kana fakkaatan jedhanii sababa adda addaa kennan. Garuu kun hundinuu hojii keenya ture. Gaafa tokko balaa daandiirratti uumuuf bahe namicha reefuu gooftaatti amanee fayyee waa'ee fayyumsa isaa kan immoo namootatti dhugaa bahu bira deeme. Namichi kun nama baay'eetti dhugaa bahuun mootummaa keenyatti miidhaa guddaa kan fide ture. Kanaafuu xiyyeeffannaa kiyya keessa galche. Guyyaa tokko akka namatti dhugaa bahuuf jecha gara magaalaa Leegoos konkolaataa awutoobisiin osoo deemaa jiru, konkolaatichi ariitii guddaan waan deemaa tureef karaa deemurraa akka goru godhe. Achis konkolaatichis deemee muka guddaa tokkoon walitti akka bu'u godhe. Hundumti namootaa gaafa du'an namichi kiristaanni wangeela dhugaa bahuuf deemu kun qofaan osoo hin du'in hafe. Akkaataan inni itti fayyaan hafes baay'ee dinqii ture. Yoo konkolaataa keessaa ba'us karaa duuba konkolaatichaatiin karaa meeshaan itti fe'amuun ture. Waan isin dhibu yoo achi keessaa bahus Yesuus na hambure,
Yesuusiif hafeera jedhaa dhugaa bahaa ture. Kaayyoon keenya isa ajjeesuuf ture garuu hin dandeenye. Karoorri keenya nu jalaa fashalaa'e. Namadu ebola kasat kirata wali kitesat barbada beka bakato kaere kabutabdato kamagani saojato kahiya suti bakato kamagani saojato kahiya suti bakato Yesus sene goftana ilmi Waaqayyoo jabada Wanti dadene jero Barilen sanjero Wanti dadene jero Barilen sanjero Yesus sene goftana ilmi Waaqayyoo jabada Wanti dadene jero Barilen sanjero Wanti dadene jero Barilen sanjero Jajaman fayyisaan ifa guddaa ingarsisaan kanaafaatiin diriirsaan gammachiisee jeesisaan afoo Yesuusin fayyisaan iddoo bakka tareessaan afoo Yesuusin fayyisaan. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaa dhugaa obbo Emmanuel Amos isiniif dhiyeessine kanarraa waan guddaa akka barattan homaa shakkii hin qabnu. Sagantaa keenya guyyaa dhallee kanumaan fixanna. Kana booda maaltu ta'a laata? Kutaa kanatti aanee jiru sagantaa keenya dhufurratti qabannee isiniif dhiyaanna osoo addaan hin kutin namoota biraas affeeraatii waliin nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna.